Diinni namaa fagoorraa namaan dhufu. Kanuma nama beekutu, kanuma nama waliin nyaatee dhugetu deebi'ee guyyaa tokko nama miidhuudhaaf namatti deema. Har'a namni kun fira isaaniiti. Garuu dubartii kana diina ishee godhate waan isheen ijoollee zarii isaaf guddistee fi har'a ajjeechaa dubartii kanaa hawwee mana dirrasiitti dubartii kana ajjeesuudhaaf dhufe jechuudha. Tooftaan inni malatee maatii kana naa barbaadaa jedhee maatii kana mana isaanii keessatti dubartii kana ajjeesuudhaaf yommuu deemutti kan namichi kun gudii ta'ee jechuudha. Waan baay'ee takka nama rifachiisu, waan baay'ee takka nama gaddisiisu. Of eeggannoo godhaa. Firri alaalarraa yeroo wayii nutti dhufu fira keenyaa miti. Ashama harka fuune jirra jirtu bakka jirteetti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Guyyaa har'aa viidiyoo baay'ee na gaddisiise walitti dhiibne jechuudha. Yeroo baay'ee xalaan namaa fagoo irra namaan dhufu. Kanuma nama beekutu yeroo wayii namatti ol ka'a jechuudha. Qiimii yeroo baay'ee garaa isaatitti baatee taa'etu guyyaa tokko garuu lubbuu namaa irratti tarkaanfii fudhachuudhaaf namatti deemanii jechuudha. Har'a dubartiin kun waan jaalattee gootee natti hin fakkaatu. Sababbiin isaa namni kamiyyuu jaalala walitti hin dhufa, waliin jiraata. Namni sunis dubartii isaa ta'u dhiira isaa ta'uti jireenya isaa fooyyeffachuudhaaf jecha hojjechuun iddoo garaagaraa deemanii hojjechuun inuma jira jechuudha. Garuu namni kun iddoo lolaa akka deemee fi hanga ammaatitti lubbuun nama kanaa haa jiraattu, haa duutu wanti maatiin kun beekan hin jiru. Haati manaa isaatis hin beektu, maatiin isaatis hin beekan jechuudha. Wayiin du'e jedhanii hirmii hin baafanne, wayiin hin jira jedhanii nuuf gala ilmi keenya jedhanii eegaa hin jiranii, ijoolleenis abbaan keenya nuuf gala jedhanii eegaa hin jiranii. Yookaan du'e jedhanii hirmii hin baafanne jechuudha. Waan lalamaa jira jarri kun lamaaniyyuu. Akka haati manaa isaa dubbattitti jechuudha. Daa'ima isheedhumaa waggaa 2 waggaa isheen geessu daa'ima kana gatee biraa deeme. Har'a garuu mucayyoon isaa dhumaa guddattee eebbifamtee hojii qabatteerti jechuudha. Namni kun garuu as jira achi jira wanti inni beekamu hin jiru. Maatiin dharsaa garuu haadha manaa obboleessa isaanii yookiin fira isaanii kanatti qiimii qabatanii jiran jechuudha. Karaa kamiin ishee balleessina, karaa kamiin ishee ajjeesna jecha jedhu jechuudha. Har'a silaa osoo beekanii, osoo nama beekaa tokko ta'anii dubartii kana galateeffachuu qabanii jechuudha. Ilmi isaanii deemee waggaa kana hunda teessee ijoollee guddisaatti. Hanga fedhee yoo ta'e ijoolleen kun dhiiga isaaniiti. Ijoollee ilma isaaniiti jechuudha. Har'a garuu ijoolleen kun eessa jiranii as jiranii hin beekan. Guddistee sadarkaa kanaan geessee jirti dubartiin kun osoo jireenya dhuunfaa isheen hin eeganiin. Dubartii tokko osoo taatee ijoollee kana gattee yookiin jireenya dhuunfaa ishee iddoo wayiitti sochootee heerumtee jiraachuu dandeessi. Dhiistee jechuudha. Inni iyyuu maratti gatee badii jettee. Garuu isheen har'a ijoollee isheetiif jecha cabdee mana keessatti jiraachaa ijoollee ishee jiraachisaa dubartii jechuudha. Kophaa ishee ijoollee guddisaa jirti jechuudha. Har'a namni kun na barbaachisaa maatii kooti jedhee erga namna kana maatii kana arganii booda gaafa gara mana namicha kanaa fuudhanii deemanii jarri kun hin beekan dura suuraa waggaa argan hin beekan jechuudha. Garuu inni sirriitti isaan qoratee isaan beekaa isaan miidhuudhaaf itti deemaa jira jechuudha. Keessattuu dubartii kana haadha manaa fira isaanii kana ajjeesuudhaaf jecha tooftaa kana malatee gara mana isaanii deeme. Lubbuun guyyaan geessu malee abadan hin baatu jechuudha. Guyyaan geessu malee lubbuun namaa yoomuu ta'e taanaan hin baatu. Silaa akka inni itti karoorfatee dhufeeti, akka inni silaa shuguxii baasee itti allaammateeti dubartii kana hin ajjeessa ture. Garuu waaqayyoon immoo ishee baasee jira. Lubbuun ishee homaa hin taane namni kunis seera jala ooliitii jira jechuudha. Waan badii hin raawwatanitti tarii rakkinni ishee biras jiraachuu danda'a hin beekamu jechuudha. Ani wanti dubbachuu barbaadu yeroo ammaa kana keessatti xalaanni namaa kan nama miidhu alagaa miti. Namuma namatti dhiyeenya nama beeku keessa nama beekutu nutti seeqaa nutti kolfaa nu fakkaatee deebi'ee duuba namoota nu miidhuudhaaf deema.
Of eeggannoo gochuun baay'ee barbaachisaadha. Nama hunda amanuunis gaarii miti. Har'a mana ofii keessatti nama kana waamanii kootu nuyi wal bari erganii wal baruu barbaadde jedhanii mana ofiititti waamanii mana isaanii keessatti yeroo ajjeeffamuudhaaf jedhanitti baay'ee takka nama gaddisiisa. Osoo mucaan kun jiraachuu baate jechoonni isaas jammar jechoota dhaabbataa miti. Jecha dhaabbataa dubbachaa ture jechuudha. Keessattuu erga gara manaa dhufee wantumti inni dubbatu iyyuu jalaa badaa sa'aatiitti dhufetti ture jechuudha. Garuu inni dugda isaa kiisii keessaa shugguxii godhateetii jira. Mucaa kanaan gadi bahi amma maatii kiyyaa wal barsiistee jirta. Anaa fi isaantu haasa'ataa gadi bahi. Jedheetu maatii kana mucaa kana cinqaa ture jechuudha. Mucaan garuu shakkee of gadi bahuu dide. Dhumarratti garuu nama kana qabee gadi baasuudhaaf yeroo jedhutti mucaan kun waggaa gara duubaa harka dabarsee ilaalu duuba isaati wanti jajjabaatu akka jiruu fi akkasumallee shugguxii akka qabu kan bare jechuudha. Isaa harkarraa baasee itti tokkosuudhaaf jedhutti mucaa kana harka isaa qabanii achumatti poolisiitti waaman. Ganaa waa hedduu arguudhaaf deemnee sargaa dubbachuudhaaf. Har'a silaa akka nama tokkootitti dubartii kana galateeffachuu qaban. Sirriidha namni isaan jalaa badee yookiin immoo fira isaanii dhabanii dubartiin kun tarii deeminaa loli jechuu ni dhabuu dandeessi. Akka inni iddoo kana deemu isheen eeyyamuufis dhiisuu dandeessi. Isheen eeyyamteefis ta'a hin beekamu. Garuu erga inni deemee fagaatee booda ijoollee kanas deebi'anii hin ilaalle jechuudha. Har'a silaa abbaan ijoollee kana bakka inni deeme hin beekamu. Eessa jiraan isaa hin beekamu. Ijoollee kana deebi'anii hin gaafatanii. Har'a haati kun ijoollee ishee fuyyuu akka hin jiraanne lubbuu ishee baasuudhaaf itti deemanii jechuudha. Dhugaa baay'ee takkan ajaa'iban isa dhugaa dubbachuudhaaf. Ijoollees maatii gara abbaa hin beekan takkaayyuu. Maaliif ilmi isaanii hin jiru. Isaanis ijoollee keenya jedhanii dhufanii hin gaafatanii. Ijoolleenis maatii abbaa keenya jedhanii deemanii hin gaafatanii jechuudha. Osoo wal fuudhanii ijoolleen kun har'a waliin beekan. Hanga guddatanii ijoolleen kun sadarkaa kana gahan isaanis wanti irraa beekan hin jiru. Har'a garuu haadha isaanii yookiin haadha manaa fira isaanii ajjeechaadhaaf itti deeman. Mana dirasii deemanii jechuudha. Namni tokko ilaalcha akkamii akka qabu nama dhiba jechuudha. Namas akka hin amanne nama taasisaa jira miidiyaan kun. Maaliif seenaa dhugaati sargaa dubbachuudhaa fi wanta kaameraadhaan fiidiyoon keenyatti argaa jirrudha. Eenyumtuu isinan bara jedhee gaafa mana namaa dhufu namni hin beekne tokko shakkuutii qabna amma booda jechuudha. Amanuutii hin qabnu. Barri keenya jalaa bannee kootu seeni jennee amanuu fi hin qabnu jechuudha. Bakka maaliif firri hanga har'aanuu hin beekin amma booda nu baree wayis nu godhuu hin danda'u si jammare jechuudha. Hanga har'aatti iyyuu nu barre nu beeku. Umurii kana hunda ture. Ijoolleen kun har'a waggaa 20 wayii. Inni garuu isaan ni beeka. Jecha afaanitiin beeka malee ijoollee kana waan qaamanilee isaan beeku natti fakkaata. Suuraa ijoollee kana eessanis akka inni argate. Waggaa 3 namni bakkeen immoo ijoolleen shawwadamanii biyya alaatii dhufe bakka jedhanitti takka baay'ee tini jettee turte. Akkasumallee mootii waa'ee abbaa keenyaa waan tokko nutti himinnaa laata waan haaraa fidee dhufinnaa laata jecha jedhullee shakkii akkasii of keessatti qabaataniitu sodaachaa nama kana eeganii jechuudha. Keessi keenya nu rifataa jira jedhani. Garuu osoo lubbuun isaanii hin bahin lubbuun jara kanaatis haftee jirti. Walumaa galatti nama turee fagaatee dhufe tokko. Nuti nama san waliin yookiin zarii nama sanii waliin hangam hariiroo gaarii isaa waliin qabnu kan jedhu madaaluun baay'ee barbaachisaa jechuudha. Hariiroo gaarii isaa waliin hin qabnu yoo ta'e namni sun akkuma dura nurraa fagaatee fayyaa ta'ee bakkuma jirutti haa jiraatu malee ofitti dhiyeessuun hin barbaachisu tasumaayyuu jechuudha. Jara kanarraa waa hedduu barachuutii dandeenya. Mana isaanii keessatti isaan ajjeechaadhaaf nama itti deemudhaadha namichi kun jechuudha dubartoota kana. Silaa dubartiin kun dubartii galateeffamuu qabdudha. Ijoollee isaanii dhiiga isaaniitti barsiistee
haati isaaniitillee akka irra hin tiraanne ijoollee kana taasisuudhaaf deemaa osoo jiranittuu garuu waaqayyoon mootuu hambisee haati kun homaan takka osoo hin ta'in namichi kun mana hidhaa seene. Ammas gaafa achii bahe hin beekamu. Garuu guyyaan aggaallateetti dhugaan tun kan baate malee silaa inni dhoksaa isaatitti wanti inni isaan irratti raawwachuudhaaf deemus silaa hin beekamu ture jechuudha. Garuu guyyaan